biyyi kee fagoodha ammas immoo itti warri tanaan dura illee na gargaartan uffina argadha warri immoo amma achittis immoo warri na gargaarallee na yaaduu hin dandeechani sirriittan gammachuu guddaan na dhagaame ana baxaamitti kinuma keessa keeyyadhaa sirriitti baay'ee tokko akka gammachuu sa'eetu booyi na baxaamitti kinuma na dhagaama biyyi kee natti quba qaba. Rabbi ulfina sidiyaa kennu ulfina guddaa argadha fayyaa argadha rabbi isin rakkisin ilmi keessa hin rakkatin intalli teessa hin rakkatin waaqayyo taabun 44 fayyaa isaanii haa kennu warra naa yaade kana gabataa isaanii saffii haa godhu rabbi. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko Amiin. Iddoo seena qabeessaa fi iddoo fayyinaa kana erga daawwattanii booda namoota seenaa kanaa fi iddoo ajaa'ibaa kana hin argine hunduma biraan akkanaa geessan isiniin jechaa iddoon amma isin argitanii fi daawwachaa jirtan kun iddoo seena qabeessa, iddoo fayyinaa, iddoo eebbaa, bakka namoonni dhukkubsatan itti fayyan, kan naafatan, kan ijji isaanii hin argine, rakkoo fi dhibee adda addaatiin hafuura hamoodhaan hidhamanii siree irratti kan hafan, bakka itti furmaata argatan, namoonni hundumtuu iddoo boqonnaa isaanii taasifachuudhaan yeroo hundumaa gaafa rakkatan gara iddoo kanaatti baqachuudhaan fayyinaa fi eebbaa argatanii bakka itti gara mana isaaniitti deebi'anidha. Baay'een keessan iddoo kana ni beektu. Namoonni hin beekne garuu bakki seena qabeessi fi bakki fayyinaa kun waggoota 10 kan hin caalle keessatti hojjetamuudhaan kan xumurame yommuu ta'u, eebbi isaanii nurra haa buluuti. Abbaa keenya abbaa ragaawiidhaan kan hojjetame xumuramee tajaajila laachaa jirudha. Kiristaanas ta'ee Musliim rakkoo adda addaatiin kan qabaman, hafuura hamaadhaan kan hidhaman, lukti isaanii kan naafate, ijji isaanii kan jaame, rakkoo adda addaatiin dhukkubsatanii manatti kan hafan, amananii gara tsabala Egzaabeer Aabii Basoo kana kan dhufan, tsabala isaa cuuphamanii, tsabala isaa dhuganii, imnatii isaa dibatanii, kadhannaan isaaniif taasifamee rakkoo fi dhukkuba ittiin qabaman irraa osoo hin fayyin gara mana isaaniitti kan galan tokkollee hin jiran. Bakki tsaballi kun itti argamu godina Shawaa Lixaa Aanaa Dandii magaala Oolotaa irraa daandii asfaaltii Mogor nama geessu qabattanii kiiloomeetira muraasa akka deemtaniin bakka Bargaa jedhamu yommuu geessan gara harka bitaatti xiqqoo yeroo ol gortan ni argattu. Maarree eegaa guyyaa har'aa kana anis waayiloota koo waliitiin Arsii irraa Adaamaa, Adaamaa irraa Finfinnee, Finfinnee irraa Oolota, Oolota irraa immoo gara iddoo seena qabeessa fi eebbifamaa iddoo tsabala Egzaabeer Aabii Basoo kana qaqqabnee jirra. Namni isin argitan kun obbo Baqqalaa jedhamu. Arsiitti dhalatanii kan guddatan yoo ta'u, sababa rakkoo guyyaa keessa isaan mudateetiin waggoota 22 oliif nama manatti afanii dhukkubaatiin rakkachaa turanidha. Seenaa jireenya isaanii fi rakkoo isaan keessa turan kanaan dura viidiyoodhaan isinii dhiyeessuun koo ni yaadatama. Maarree isinis rakkoo isaanii kana isaaniif hubachuudhaan deeggarsa wiilcharii, deeggarsa maallaqaa adda addaa fi uffata adda addaa taasisuufiin keessan ni yaadatama. Namoonni deeggarsa kana isaaniif taasisaa turtan Waaqayyoon gatii lubbuu isiniif haa taasisuu, Waaqayyoon kan qabdan isiniif haa eebbisuu isiniin jenna. Dabalataan immoo maalan akka isiniif godhu barbaaddu jedhee gaafannaan gara iddoo tsabalaatti nageessaa osoo tsabala nageessitanii nan fayya jechuudhaan yaada isaanii naaf dhiyeessan. Gara tsabalaatti geessuudhaafis deeggarsa waan barbaachisuuf namoonni deeggarsa kana irratti isaaniif hirmaatanii gara tsabalaa kanatti akka isaan dhufanii fi sababa ta'an ni jiru. Akkuma kanaan dura waadaa isinii galee ture obbo Baqqalaadhaan sadaffaa deebinee wal arginee jirra. Guyyaa irraa iddoo tsabalaatti finnee jirra. Egaa Waaqayyoon isaan haa gargaaru, warreen maallaqaan gargaartanis hundumti keessan iyyuu guddaa galatoomaa. Lammaffaa immoo kadhannaadhaan hundumti keessan akka yaadattan asumaan maqaa Waaqayyootiin sin gaafanna. Gammachuu sirriittan gammachuu guddaa qaba. Gammachuu kana kana jenne gammachuu kana jenne. Guyyaa har'aa egaa akkuma kanaan dura dubbannee turre tsabala akka deemtanii fi namoonni sin gargaaranii gara tsabalaatti nan deema jennaan namoonni yoo na gargaaran nan deema jettanii turtanii har'as irra deebiidhaan sin gargaaranii jiru. Tokkoffaa Birqee kan jedhamtu, lammaffaan immoo Walatta Maariyaam kan jedhamtuu fi
nama lama ta'uudhaan immoo walitti fuudhuudhaan walumaa galatti namoonni arfan kun qarshii 10,000 akka iddoo sabala kanaatti ittiin tajaajilamtaniif isin erganii jiru. Ijoollee kana eebbisaa sirriitti. Sirriittan gammadeen Waaqayyo fayyaa isaanii haa kennu. Amma Waaqayyo Izgaaraabiin fayyaa isaanii haa kennu. Amma tanaan durallee kinoo wurchanii illee naa bitanii naa erganii ergasiin gadi bahee ifatti bahee to namaallee wal arguu qabe. Duraan mana keessaa gadi hin bahu. Misgaan erga wurchanii kan argadhe nama laman alatiin ta'ee ammaani. Nama amma alamii guddaa argee nama laman alatti guzee laman ala inatti fakkaate. Amma ergasii gammachuu kana jennee natti dhagaame. Kinoo amma sabalallee nan deeman jee sana kaleen dhufee buutaa sabalaatti nagaanii jiran gammachuu guddaan natti dhagaame. Amma ililililil sirriitti gammade ani keessa kiyyatti. Waggaa 24 manatti deebi'ee kinoo amma ifatti bahee wurchanii argadhee to erga manatti deebi'ee waggaa 24 immoo deebi'ee to kinoo biyyi kee fagoodha ammas immoo itti warri tanaan durallee naa gargaartan ulfina argadhaa warri immoo amma achittis immoo warri na gargaarallee naa yaaduu hin dandeechani sirriittan gammachuu guddaan natti dhagaame ana baxaamitti kinoo keessa kiyyatti sirriitti baay'ee tokko akka gammachuu sa'eetu boo'ii na qaba baxaamitti kinoo natti dhagaama biyyi kee natti quba qaba. Rabbi ulfina sidiyaa kennu ulfina guddaa argadhaa fayyaa argadhaa rabbi isin rakkisin ilmi keessa hin rakkatin intalli teessa hin rakkatin Waaqayyo taabonni 44 fayyaa isaanii haa kennu warra naa yaade kana gabataa isaanii saffii haa godhuu rabbi gabataa isaanii saffii haa godhuufi. Warreen wiilcharii kana bituudhaan isaan gargaartan akkasumas qarshii 10,000 erguudhaan akka isaan iddoo sabala kanaatti dhufanii sabala kana cuuphamanii akka fayyan kan gargaartan guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna. Sabala Egzaabeeraa bitti argamu torbee lamaaf yoo xiqqaate torbee lamaaf as turanii kadhannaadhaan sabalaan ni turu. Warreen maallaqaan dandeessan ammas gargaara. Warreen dadhabdan immoo kadhannaadhaan abbaa kana deeggara. Akka nama kamitti akka isaan ol jedhanii deemanii fayyanii galan abdii qabna. Egaa Arsii irraati kan isaan dhufanii Arsii irra namoonni beektan sabala Egzaabeeraa fi olota darbanii iddoo kana dhufanii jiru guyyaa har'aa akkuma kanaan dura waadaa isinii galle namoonnis immoo gara sana haa deeman jettanii yaaddanii deeggarsa gootanii fi har'a iddoo kanatti argamanii jiru. Isinis hundumti keessan egaa warri dandeessan maallaqaan ammas deebi'anii gara biyyaatti si gaafa galan wantoota baay'eeti isaan barbaachisaa karaa irratti wantoonni adda addaa barbaachisuu danda'a. Nama isaan gargaaru fidatanii dhufanii nyaanni dhugaatiin jira iddoon bultii jira waan baay'eetu jira waan ta'eef iyyuu akka jajjabeessitan maqaa waaqayyootiin siin gaafachaa. Egaa wanti dhumarratti jettan yoo jiraate. Amma kinoo ani namni gargaaru jiru iddoo bultiitti illee wacii waan qabuu fi gizeen galus immoo itti rakkisaadha. Warri immoo itti tanaan dura na gargaartan illee Waaqayyo isaan ulfina haa kennu warri immoo itti harkaa dhabne illee ni tsalooti illee naa go'anii tsalooti illee naa kadhadhaa rabbi immoo naa dhaga'uu danda'a. Gazabaan jirta illee gazabaan na gargaaru silman eeggadha gooftala ta'e burullee haadhalleen misgaanni keechani. Konkolaataan kontiraataan kan isaan dhufanii sababni isaa tiraanspoortiidhaan bu'anii bahuu hin danda'an waan ta'eef yeroo deebi'an illee bifa sanaan kan isaan deebi'uu danda'an waan ta'eef kanaaf iyyuu hundumti keessan amma dandeessan abbaa kana akka gargaartan isiniin jenna. Kanneen immoo dadhabdan kadhannaa keessaniin keessa keessanitti akka yaadattan isiniin jenna. Guddaa galatooma Waaqayyoon isin haa eebbisu.